barbaanne natti fakkaate jechuun dubbatanii jiru. Daraartuu Shaamii dabalata qabdi. Deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa obbo Taayyee Danda'a fi BBC waliin taasisaniin mootummaan ofii keessa jiran marii araaraa waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifame gufachiisuu himatan. Akka obbo Taayyeen jedhanitti jaalmarroon dubbiin kun haadhumu yoo mootummaan illee nadhee haaduu jedhee riskii fudhatee gaara bahee xiyyaaraan Taanzaaniyaa deemuun isaa kun anaaf kutannoo agarsiisa jedhan. Akkuma mariin araaraa eegalameen gama mootummaatiin shanee balleessinee jirra cabsaa jirra kan jedhu ololli nagaa kana booreessu eegalamus dubbatan. Itti dabaluunis olola qofa osoo hin taane waraanni bakka hundatti socho'uun waraana waggaa 5 keessatti hin dhumne yeroo marii sanaa keessatti fixuuf dhamaatiin godhamaa akka tures dubbatanii jiru. Aangaan kun akka jedhanitti haalota kana yoon ilaalu mootummaan kiyya kun dubbichi mariidhaan akka dhumu waan barbaade natti hin fakkaatus jedhan. Mariin nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti taasifamaa ture milkii malee erga xumurameen booda biiroon kominikeeshinii Oromiyaa qaamni nageenya dide dirqamee araaratti akka deebi'uuf tarkaanfiin fudhatamaa jira jechuun ibsa baasee ture. Obbo Taayyeen garuu waraanni yeroo jarri gidaamii jiran fala hin finne amma yeroo sulultaa gaanitti rakkoo hin furu yaada jedhu akka qabanis ibsan. Kana malees muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad waliin marsaa lama qaamaa wal arganii itti haasa'uu kan himan obbo Taayyeen wanni Oromiyaarraa isaan dhaqqabu gabaasni gabaasa sobaa akka ta'es dubbatanii jiru. Waraana kanaan obbolaatu obbolaa ajjeesaa jira. Uummanni jidduutti gidiraa harkaa akka jiru kan ibsan obbo Taayyeen kan nu baasu araara qofa akka ta'ee fi uummanni waggaa 5 rakkate boqonnaa argachuu akka qabus dubbatanii jiru. Qaama qawweedhaan mormuufis ta'e mootummaan ani keessa jiruufis ta'e dhaamsiniin ani qabu uummanni keenya hamma barbaachisu olitti gatii kafalee jira. Kana caalaa gatii dabalataa kafaluun irra hin jiru ummataaf jennee mariidhaan dubbii fixuun baay'ee barbaachisaa akka ta'edha jedhan. Bara 2018 yeroo jijjiiramni siyaasaa biyyattii keessatti dhufe Oromoon aangoo biyyattii olaanaatti dhufe yeroo abdiin badhaadhinaa fi dimookiraasii itti ifee mul'atee ture jedhan. Obbo Taayyeen caffee Oromiyaa kan seenan ummata aanaa kuyyuu fi naannawa sanii bakka bu'uun ta'ullee haa ta'u malee hawaasni isaan bakka bu'an amma lola garee lamaaniitiin warra gidiraa argaa jiran keessaa isa tokkodha. Aangaan kun akka jootti yeroo ammaatti haalli nageenyaa hammaachuu isaatiin ofii isaaniitiif hawaasa bakka bu'anis ta'e maatii isaanii dubbisuuf garas deemu akka hin dandeenyes dubbatan. Itti dabaluunis harmee isaanii dabalatee firoonni isaanii sababa rakkoo nageenyaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqaanii rakkachaa jiraachuu himan. Bulchiinsa paartii isaanii jalatti rakkoowwan uummanni Oromoo mudate yeroo ibsan obbo Taayyeen tuulamni kaleessa caalaa arra harka hattuu fi dallaalaatti ergaramee jira jedhan. Arsiin akka bara dargii qamadii dafqee oomishee bushoo gurguruuf dirqamee jiraas jedhan. Jimaa Harargeetiin kara deemtuun duroomee warri rakkoof baqate akkuma dur har'aas jawwee fi naachaan nyaatamee jira jedhan. Jaarraa 21ffaa keessa sabni buusaa fi koleeraan ajjeefame duuti saba nuti maqaa isaanii himannuu bulchiinsa keenya jalatti akka du'a titisaatti ilaalamee jiraas jedhan. Obbo Taayyee Danda'a deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa yoo ta'an dhimmoota siyaasaa naannoo Oromiyaa fi biyyattii irratti ilaalchaa fi ejjennoo isaanii karaa miidiyaa hawaasummaatiin qoodamuun beekamu. Aangawaan olaanaa mootummaa keessa jiran miidiyaa hawaasummaa gubbaa qeequu fi himatuun beekaman kuni addatti BBC afaan Oromoo waliin turtii taasisaniin kan kana jedhan. Mariin torban lama dura yeroo fashalee mootummaa fi hidhattooti quba walitti qabanii turan. Mariin nagaa ministeeraa Qaason taane nuti hirmaachuu qabaa kan jedhan miseensi caffee Oromiyaa kun waraanni gidaamitti hin furre sulultaatti furmaata hin fidu jechuunis dubbataniiru. Maatii olaanaa haala Oromiyaa keessa jiru akkatti hubatan gaafachuun eegale. Bakka baay'ee waraanni jira. Waraana keessa maaltu jiraachuu akka danda'u immoo namuun beeka jechuudha. Namni nagaa bahee galuu hin danda'u mirga wanni jedhan hin jiru. Ammoo gamaa gamanaa wal ajjeesus obboleeyyanuma. Obboleeyyan kaleessa wajjin qabsoo godhee jijjiirama fidee torra immoo wal ajjeesu jira. Uummanni keenya waggaa 5 du'aa ture haga meeqa akka du'e lakkoofsaan meeqa akka du'e illee lakkoofnee harkaan qabnu jechuudha. Oromiyaa keessatti waan bara kamuu ta'ee hin beeknetu amma ta'uu jira jechuudha. Akka bakka bu'aa uummataa tokkotti baay'ee nama dhukkubsa. Madaan isaa baay'ee gaffagoodha. Mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti marsaa jalqabaallee marsaa lammaffaallee tureera. Maaliif hin hirmaanne ministeera nagaa ni ilaallatu ture dhimmi kun? Dhimma nageenyaa seerri nuuf kenne labsiin lakkoofsi 1263 muraa 2014
dhimmi nageenyaa himaammanni isaa maal isaa nu laallata jechuudha. Haa ta'u immoo namni hirmaate ministeera haqaati. Ministeera haqaa mariin nageenyaa hin laallata ka jedhu hin qabu. Maal jennaan yoo amma abbaan tokko waan irratti waliigale kana boru dide namni silaa dubbii kana seeraan laalu ministeeruma haqaati. Ofii hidhattee marii nagaa gootee teechee deebitee immoo boru akkamitti ija seeratiin abbaa balleessee himachuu dandeenya. Hirmaannaa kana silaa nutu dhaquu qaba. Ministeera nageenyaati nuyi. Kan Piriitooriyaas hin dhanne. Kan Daree Salaamis hin dhanne quba hin qabnu hin dhageenye. Kana eenyutu godhaa maaliif akka godhu hin beeknu jechuudha. Kun sirriidhas jennee immoo naman. Mariin kun marsaa lama taa'amee marsaa lamaanuu bu'aa hagas mara waliigaltee irra gaame hin jiru. Mariin kun akka waliigaltee irra hin geenyee fi maaltu sababa ta'e jettu isin rakkoon isaa maali jettanii ibsitu? Dubbiin kun bakka hin taane nun baasuu karaa nagaa fixannuu jedhamee erga daandiin jalqabame booda akka wanni kun gufatu ka godhe mootummaa dheeree namana jechuudha. Mootummaan keessa jiru kana. Sababni isaa immoo sababa lama. Tokkoffaa mootummaan an keessa jiru kun ani mataan kiyya jaallan keenya kabiraa wajjin rakkoo keessa jirraa teenyee mari'annee furmaata goona jedhee anuu namni wajjin jiru irra deddeebiin kadhannaan mariidhaaf banaa miti manni. Marii qajeeltoo irratti hundaa'e waan rakkoo hiiku ka dhugaa irratti hundaa'e waan akkanaa kana gochuun hin barbaadamu. Nama waliin dhahanii gogowwoomsaniituma darbuutu barbaadama. Tokko amala kana qabu mootummaan kiyya kun. Tole. Lammaffaa immoo namichi amma marroo waraana gaara jiru warra waboo hoogganu kuni qilleensa mootummaan to'atu keessatti bakka dubbiin kun haa dhumu yoo mootummaan illee na dhahe haa du'u jedhee riiskii fudhatetti gaara keessaa bahee xayyaaraan Taanzaaniyaa deema. Kun kutannoo agarsiisaa natti. Tole. Haa ta'u garuu bariitu mariin Taanzaaniyaatti eegalame jedhamee garana olola toofamuu eegale jechuudha. Shanee balleessinee jirraa, absaa jirraa haa jedhu ololli eegale. Ololli eegaluu qofa odoo hin ta'in waraanni bakka jiru hunda waan dur hin jirretu kanaa deebi'ee waraana waggaa 5 hin dhumin yeroo marii san keessatti fixuudhaaf dhamaatiin godhame jechuudha. Kun gama tokkoon. Kana yoo laalu ani mootummaan dubbichi akka mariidhaan dhumu waan barbaade natti hin fakkaatu. Walajjecha obboleeyyanii ka duraan ta'eefis ka ergasii as ta'aa jiruufis wanni natti akeeku numa bira rakkoon jiraa jedhee namana jechuudha. Akka qaama biyya bulchaa jirutti isin badii kana keessaa hagam qulqulluudha akka hooggansa olaanaa biyya kanaa taatanitti. Rakkoo ga'e kanaaf anillee irraa qulqulluudha. Homaa gaxurii keessatu ani keessa hin jiru jechuun danda'u. Haa ta'u immoo wal keessattis mari'annee paartii mormituu Oromoo wajjinis mari'annee sabaaf sablammii wajjinuu akkaataa biyya kana itti geggeessinu irratti jennee hunlii mari'annee karaa yoo qabachuu baannee hin kufnaa qabsoon uummataa bilaasha ta'aa biyyiin badaa jaranaa mari'annuu jecha keessatti bara 2011 irraa qabee lallabaan ture. Kana namni miseensa koree giddu galeessaa ODP ta'e hunduu beeka. Rakkoon kun akka hiikkatuuf waan humni kee danda'ee bakka hin danda'etti gochaan ture jechuudha. Gaaffii kana kanan isin gaafadhee tarii haalota Oromiyaa keessatti deemu haala siyaasaa jiru irratti karaa miidiyaa hawaasummaa keessanii hin barreessitanii mootummaa yookaan paartiidhuma keessa jirtan kana hin qeeqxanii tarii obbo Taayyeen gaafatama seenaa jalaa obbaasuuf of bilisa baasuudhaaf barreessu namooti jedhan waan jiraniif isin gaafadhe. Of bilisa baasuuf wanni jedhu bishaan hin fuudhu. Ani kaleessa waggaa 10 hidhaa ture. Anamma bakka biyyi badetti bakka uummanni badetti bilisummaan kophaa hin qabaadhu eessa jira bilisa baasuuf hin jiru. Kan biraa egaa mariin kun fashalaa'ee booda tarii mootummaan ibsa baasee ture keessumattuu mootummaan naannoo Oromiyaa waraana marii dide kanaa fi humnaan dadhabsiisnee dirqamsiisnee gara mariititti deebisnaa ka jedhu waraanaan rakkoo kana gara furuutti kan akeeku wayii ibsa bahee ture tarii rakkoon kun ammallee
mootummaan waraanaan furuudhaaf yaada waan qabu kan akeeku furmaati dhufuu danda'a gama waraanaatiin. Gama waraanaan ittiin furmaanni hin jiru. Akki keessa deemnee itti dhufnillee furmaanni waraanaan hin dhufa ka jedhu han akeeku miti. Waraanni amma bakka kana ga'e kuni gaafa duraa qeellam wallaggaa aanaa tokko moo lamarra ture. Gaafa dura. Tole. Gaafa sirraa inuma waraannaa waraanni kuni dubbii kana hin hiikne jechuudha. Amma immoo babal'atee godinni waraanni kun keessa hin jirre almost hin jiru. Amma sululta jira jechuudha as dhiyoo. Angidaamitti waraanneen ittisin bakka kanarraa waraannee ittisnaa jedhamee wanni yaadamu baay'ee noofu. Garanarraayis obboleeyyantu du'aa, garasirraanis obboleeyyantu du'aa jedduutti uummata dararamaa wal mo'achuun dhibuu danda'a. Uummanni keenya boqotuu bara baay'ee rakkatee bara baay'ee gatii kaffalee bakka isa gayaa waraanaan dubbiin odoo ka dhumuuti silaa qaata dhumaan dhumne ammoo seenaan Itoophiyaatiis kan agarsiisaa silaa waraanni naga buusee Itoophiyaa caalaa wal waraansa waliinii keessa ka ture biyyi kamuu hin jiru garuu immoo ammas nagaa hin qabnu. Nagaatu dubbii fixa malee waraanni dubbiin fixuu nagaan fiduu kanaafuu araara barbaachisaa ka jedhu ejjennoon kiyya. Gaaffii fi deebii addatti obbo Taayyee waliin taasifne. Deetaan ministeera haqaa obbo Taayyee Danda'a barruu dheeraa gama miidiyaa hawaasummaa isaatiin qoodin araara kan hin barbaanne mootummaa ta'uu ibse. Deetaan ministeera haqaa federaalaa obbo Taayyee Danda'a nagaa kan hin barbaanne waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane mootummaa ta'uu barruu dheeraa qoodeen ifatti saaxileetti jira. Deetaan ministeera nagaa Itoophiyaa obbo Taayyee Danda'a dabalataan Afgaa fi BBC afaan Oromoo waliin taasisen marii nagaa kan hin barbaanne mootummaa keenya malee akka jedhamu waraana bilisummaa Oromoo miti jedhe. Marii araaraa waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifameenis kan gufachiise mootummaadha jedha aangaan kun. Marroo dirribaa dubbiin kun haadhumu yoo mootummaallee na rukute haadhu jedhee riskii fudhatee gaaraa bahee xiyyaaraan Taanzaaniyaa deeme kun anaaf kutannoo agarsiisuudha kan jedhu deetaan ministeera nagaa kun borumtaa mariin araaraa eegalame gama mootummaatiin shanee balleessinee jirra cabsaa jirra kan jedhu ololli eegale ololaa qofa osoo hin taane waraanni bakka hundaa socho'ee waraana waggaa 5 keessa xumuramuuf yaalamee dadhabame yeroo marii araaraa keessatti xumuruuf dhamaatiin godhamaatii ture jedha. Haalota kanaan yoo ilaallu mootummaa kiyya kuni dubbicha mariidhaan akka dhumu waan barbaadinatti hin fakkaatu jedha aangaan kun. Mariin mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu milkii malee ergaa xumurameen booda biiroon koominikeeshinii Oromiyaa qaamni nageenya didee dirqama araaraatti akka deebuuf tarkaanfii fudhatamaa jira jechuun ibsa baaseeti ture. Obbo Taayyeen garuu yeroo waraanni bilisummaa Oromoo gidaamii jiran fala hin finne amma yeroo sultaa gaanitti fala fiduun hin danda'amu jedhan. Kana malees muummicha ministeera Abiy Ahmad waliin marsaa lama qaamaan wal arganii dhimma nagaa haasa'uu kan dubbatan obbo Taayyeen wanti Oromiyaa irraa isin qaqqabu gabaa sobaati misoomni jedhamu homtuu hin jiru kijibni misoomaa fi nagaa ta'uu hin danda'u wanni nagaa wal qabatee himamus akka jedhamu miti jedhan. Uummanni keenya dhumutti jira jedha aangaan mootummaa kun Afgaa fi BBC afaan Oromoo waliin taasisen akkasuma aangaan kun barruu dheeraa guyyaa kalee fuul barruu isaa irratti qoodeen mariin araaraa Taanzaaniyaa jalqabutti gammaduu fi walii galtee malee xumuramuu isaatti gadduu ibsuun ergaa isaanii kan jalqaban yaanni mootummaan gaafii waraana bilisummaa Oromoo gaafii dulloomaadha jedhu fudhatama akka hin qabne hime. Waggoota 5 darban keessatti namuu waan balleesse qaba kan jedhu aangaan mootummaa fi deetaan ministeera haqaa kun garuu akka kanatti itti fufna taanaan hundi keenya wal qabannee gaagaa madachaa keessummeessuuf jirra jedha. Yeroo ammaa sirna isaan bulchaa jiran keessatti gaafiin dimokiraasii fudhatamaa dhabuu barruu isaanii keessatti kan eeran obbo Taayyeen gaafiin uummataa barakamuu dulloomuu waan hin dandeenyeef gaafiin mirgaa fi dimokiraasii ukkaamsaa jalaa ba'uu qabaa jedhan. Akkasuma yeroo ammaa Oromiyaa fi kutaalee biyyattii keessatti ajjechaa fi gadatuun hammaachuu kan himan aangaan kun gaafa nuti rakkoon kun akka furamuuf gaafannu masaraa mootummaa miliyoona 500 sirreeffamaa ture jedhan. Miseensonni paarlamaa illee gaafa kana gaafatan tuffatamanii itti qoosame rakkoo ajjechaa buqqaatii beelaa fi nageenyaa furuu caalaa bashannana warra dantaa namoomaa hin qabne ijaaruutu filatamee jedhan. Akkuma bara darbuu fi addawaayii gaafiin uummataa kan itti fufu ta'uu eeruun mootummaan akkuma waraana bilisummaa Oromoo fedhii araaraa agarsiisee nagaa buusuu akka ergaa bal'aa dabarseetii jira. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa iddoolee adda addaatti sarbiinsi mirga namoomaa bal'aa fi yaaddessaan gaggeeffamaa jiraachuu hime. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haalli sarbiinsa mirga namoomaa naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti raawwatamaa jiru akka yaaddessaa ta'uu hime. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsaatti bana baaseen godina Goojjam lixaa aanaa Bureetti haleellaa eenyummaatti xiyyeeffate onkololeessa 30 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hidhattoota finxaalee naannoo Amaaraatiin gaggeeffamee lubbuun namoota darbuu fi jiraattonni qe'ee isaanii irraa buqqaafamuu eereetti jira. Haleellaa humnoota finxaalee kanneen lubbuun namaa darbuu jiraattonni qe'ee isaanii irraa buqqaafamu